Okay, damina kiyyaa fi akkasuma warri asirra jirtan warri manguddoo hundi keessanuu galatooma. Dabbaal keenyaan qabe aboroshiitaan hundi keessanuu artisti Daboo Abbilatis jii maashoo artisti maashoo teenya jii hundi keessanuu ulfaadhaa. Dubbitan irratti mana nagee barbaannaa miree fayyaa barbaanna. Yaa nagee buusu barbaannaa mi kanaafuu ijoolleen tun lameen ilmaan kiyyaa badii sabriidhaan qabdanis wajjin qaba. Araara ibsu teenya sabriin araarsuu qabdanis wajjin araarsa dubbii tanaas irraa gannuu buusaa gama piraayiveetiin keessaan dubbannaa piliis dubbiin asirratti hin dhumtu asirratti imma gartee wanni kun asirratti waan wal dubbannuu miti bakka kun sooshaal miidiyaadha namni karaa deemuu fi hundi nama goreen nama dhageeffataa waan xiqqoo guddoo sooshaal miidiyaa irraan dhufachuun ammaas gaarii miti dubbiin tun silaa dubbii gabbaatee manguddoo laallachuu qabduu miti dubbii amma dura artii tana ani ijoolleen tun lameen ilmaan kiyya. Isaan duraan keessa ture waan kana isaan irrallee muuxannoo isiniin qaba. Waan inni kanaatis hedduutu mudata. Tanarraa hamtuulleen ammoo dubbiin dubbii gartee silaa sooshaal miidiyaa irra wal fidanii miti. Asirratti imma ka balleessi jirtuu fi itti balleessi jettuus isaan lachuu obboleeyyan ilmaan keenya. Keessatti garaartii dhufe garaartii dhufuudhaan roorroo gosa sadii afur qolachaadhaa nama har'aa seeti. Kanaaf gargaarsa keessatti haajamtii dirqama biyya keessa jirtii lamada akka barbaaddutti artuma sanuu hojjechuu hin dandeenye waa hedduun nama barbaachisaa duratti mana muuziqaatu ispoonsar nama godha amma sunis hin jiru. Waanuma isii keessa jiru hojii fi hojjechuu qabduu meeqa tanaa miti tan amma hojjettee irra dabartee miti. Hojii hojjettee irra dabartee tana caaltu meeqaatu isii keessa jira. Takkatti gabbaaftu dhabdee harki qallachuun akka isiin barbaaddu dhabuudhaan ukkaamamtee taa'uun jirtu dilaatu jira jechuudha. Hojii sana akkatti firraa gabbaaftu faarratti kan gartee miidiyaa kanarratti dubbannu yoo dhugumatti kan artii Oromootiif quuqamtan taate artistiin keenya qabeenya keenya guddaan isinii nuti isin malee maallaqa hin qabnu cinaa dhaabbattanii iftuun teenya hojii tanaa miti hojii meeqaa keessaa fedha caaltu tani anuu beeku. Tani anuu beeku jechuudha. Hojiin isin miidiyaa irra jirtu tan amma gartee leellisan tana caalaa hojii isii keessatti hafte tagabbahuu dhabdeetu irra hedduudha jechuurraas bareedaas. Kanaaf wanni sooshaal miidiyaa irra barbaachisu artistii keessan sappoortii godhuuf ispoonsar ta'uuniif sadaqaa miti. Sadaqaa miti isin biraa galata qabdi. Kanaaf hojii isin hojjechuu qabdu harkaa qabaachuu dhabuudhaan tan hojjechuu dadhabdee waa hedduun itti dhagahamee isin akka if nyaattu taasiseetu jira. Malee iftuun qoxxee taate sirba sabriinaa obboleettiin si fuutee sirbiteef alaan alii dilli kun hin dhufne jechuudha. Ilmi namaa kun artistiin hoggaa wanta karaa baafattuun dhabde nuti akka nama dhullaan itti jirutti dhullaa yoo namarraa amma laanis dhukkuba. Waan rakkoo saba si yoo garte waatu sammuu si keessa dhufa. Yoo hanqinni tokko mudate hawaasummaa irratti waatu sammuu si keessa dhufa. Waan san gara uummatatti hin gabbaaftu yoo hin qabaanne dhukkuba biraati jechuudha ammas. Kanaaf iftuun obboleettii sitti qudhuu dadhabdee osoo hin taane gara hundarraa akka dhabaatuun nama alalchisa. Waan san walii hubachuu dhabuudha rakkoon guddoo namoota miinni keenyaa galatoomuu dheengadda piroomoosii seenee fi garee nu jaari iftuu teenya sappoortii godhu qabna naan jee anumaatu xiqqishu biizee ta'ee boodatti aane wanni sooshaal miidiyaa kana dhufnee dubbachuu fi qabnu waanuma nama isinitti dubbadde kana animma namni hedduun akka hin taanetti hubachuu danda'a tokko ani ilmaan kiyya isaan lachuu loladheen asirraa gabbuusee fudhadhee galuun hin danda'a. Iftus sabriinaas jechuudha. Kanaaf dubbiin sooshaal miidiyaa irra dhuftu dubbii artistiitii miti. Dubbiin teenya asirra dhufuun hin toltu. Maqaan keenya akka huccuu adiiti. Jechi tokko asirratti nama afaanii bahee nama madaalchiseeti. Kabaja kee hawaasa kana bira gabbuusuu danda'a. Immoo namni imooshinaal ta'ee waa dubbachuu danda'a. Dubbiin artii keessaan bareeddii nuutu fixataa. Dubbiin tun nu bira dabartee ta'e isin ga'uun hin malini. Eega dabartee isin geesse. Galatoomaa akkuma jirru kana nu gabbu'aa piraayiveetitti mana tokko amma nu banaa achi dubbanneeti waan sabriina obboleettii balleessi anis badiisii wajjin fudhee akkasitti obboleettii teenya araarfanna nuutu araarfata. Kanaaf asirraa na gabbuusaa piliis dhiifama naa godha. Okay. Fayyadu. Damina jirta?
إيه يوان جتيرات إيه طالع علي سلا وايب سلا دبدو دبل أنو ما نو سمتري كده بيسو فدي اوكي راكون كابو علي ني اوبليسان رغداتي انغا فخينيا ارتستي يرو ايراتي دوغا وني تخافت وان بريدا دا واني تكتك وني خيسان فتني سنيرتي تانا موتان مفول ميدياتي فولو متا دور فتني سيرتي اما سابرينا ني سينما نجاتي نمو مسكينة سابرينا إذا اللي دبسين تري إفتو اللي دبسيه iftuni wani duraan waan kana dadhabdee fi ammas waan rakkoo keessa jirtuu fi ammas waan na tuffatan ilaalti jiru isii birallee waan jiruuf nama biratti illee wanni akkasii giraatti kanaatu isii dhukkubaa aarii xiqqoo isii qaba malee sabrinaan aarii dila siin qabdu ammas akka reefu dhageeffattani afaan nagaa dubbattee harkallee kanatti dhiifamallee gaafattee adaba jiru illee akka fudhattu akka qophii taate lallabdee amma osoo muutii kaasi dubbadhu jennee si afaan hin jabaattu dubbii dheerattee hammaattee waa diidee waa haatee waa balleessituu miti. Yaa waan takka eega fiddee mataa isii gabbaaftee nama agarsiiftee nama duraa fuutee mana deebistee fixxuunis waa hammeenya hin qabdu jiras marallee waa badii hin qabdu garuu amma eega finnee eega bakka tanarra geenye osoo yaa walii dhuus hin deemnu wal ajjeessu hin deemnu wanni dilasii ta'an adabbiin gurguddoodhaan wal fixaniis hin jirtu waan ta'eef akkuma obboleeyyaniitti akkuma nagayaatti isaan lamaan dhiifama akka wal gaafataniif kunis dogoggoraan akka inni ta'e labsinee irra tarkaanfannee fookasiin keenya jechuun xiyyeeffannaan keenya guddaan asiin booda jireenya iftuu irratti rakkoo isiin keessa jirtuu fi akkaataa asiitti gargaaru. Baay'ee namni hedduun asii giftii kannaa jira akkuma gargaartan namni hedduun akkaawuntii isii gabachaa jira. Amma hamtuudhaan qonnee waa xiinee waa baasu osoo hin taane jarri lamaan dhiifama ofii wal gaafatanii tuma iftuunis waa'ee sirbaa akka tuqatetti kutee garaagaltee obboleettii sirriitti xiqqootti jajjabeessitee dhiifama gootee fi sabrinaanis dogoggora kutee dhiifama isii gaafattee. Adabbi illee yoo ta'e maa waan fedhen taane sabrinaa waan gatanii fudhatte waan ta'eef baay'ee sabrinaan uummata kanaaf dalagdii iftuunis uummata kanaaf dalagdii dogoggora isaan gidduu dhufe uummanni kun yoo dhaga'ee nu keessa hin jiru waa badillee hin jirtu. Isinis nama gurguddaadha waan nama diigee daayyaa miti nama waa jaaru waan ta'eef asuma uummata kana duratti finneetuma daqiiquma 5 keessatti da'oo fi walii godhanii kallattumaan gara gargaarsa takka ammoo deeggarsa iftuutti osoo deebinee hoo hangafa keenya alii isaa bisi jechuun barbaada yoon tokko gara nama kolchi dhiifama. Offole kutusuu balleessa xiqqaa atis yaadne itti sirruma ammoo wayiifiin ja'a waa'een isinirra hubadhuun qaba. Laa dubbiin tun ogii badii murtu badii kan oguu murtu laali arti jechuun ta duraati artistoonni ifumaaf wal gaafachuu qabaan siin jenna tanarraa fudhadhu. Nutumaatu wal gaafachuu qaba isin kun ummata nuuf isin kana hedduu girdoo jira beeka. Dubbiin amma sooshaal miidiyaa tole kanaatu akkana waliin nu fidde malee waan bareedduu keenya arguu qabdan malee wanni hundi isin gabbahuu qabdu. Kabaja isin biraa qabnu santu yoo gar tokkoon ol kaatee gar tokkoon tuqamtees nu gammachiiftu. Nuti kan if babbareechinee isin dura gabbahuu qabna malee waan xiqqoo guddoo teenya hundaan isin dura gabbahuu qabnu. Isiniin kun deeggartoota keenya hawaasa keessaa dhalanne illee yoo taatan saba keenya illee yoo taatan ammoo waan keenya bareedduu qofa arguu qabdan. Artistiidha nuti hooma xiqqoo takkaatu nama xureessuu danda'a. Sabrinaan teenya artistii ganaa lafaa ol kaatu. Naafiftuun buleeyyiidha. Aniftii dura xiqquma. Sigalee nuti kun artistii sabrinaan nu ilmaa nu intala jechuudha naafi iftuullee. Sigalee ammoo wanni har'a iftuu teenyatti miira kana dhageessise. Okay, itu Ali. Nabira musim bersagalan Ali karam berbeda pakat. iya di gibra Okay, akhir demi nawan tapi tekat Ali, so warna sekarang tebine saati pe negara na pakat ay. ali jinu dagaw bereda da ali Network sana pakat ade boy. Wan takkan arge kami wan takkan jawala kaya saya wan takkan tashir kita arge santu kunci semua. Wan takkan. Ay, buaya jira. Coba kan. ali devi ay ali yo devi te jirate itu ki telepon apa tuh kas nama Beda goda kata tuh. Ya. Abu Rashida kalau luan sanjan mo. Atas jualnya. abu rashida ni darbatte balayan kenya lamana kani mashallah wa darbatte abu rashida wanni asirratti gonu wanni nanju dabbali wanni ati jette waan gaariidha. Jarri kuni isaantu qabeenya ummataati malee ummanni qabeenya isaaniiti miti. Okay. Fuula ummataa duratti afaan gartee nagayaatiin waan dogoggora jiru duuba geeffannee dogoggora jiru sanillee kan asirratti amman dubbannellee walitti ni himna. Isaanitti illee ni himna. Kan biraa fuula ummataa kana duratti immoo ummata
isaan qabu Wanta uummata na hojjetaniif kana uummata keessaa dhalatan kanaaf gartee dogoggora kanaan irratti argamee kan jette san obboleettiin teenyas dogoggora sanii dubbattee jirti irra deebitee dubbattee iftuulleen akkasinurraa waan san fudhattee tanaaf immoo duubaan xumur sadarkaan guddoon taane yoo qabadii guddaatiif adabbii itti muruu ta'e bakka biraatti adabbii dhuguu dandeenya. akkas Warta adabbii. waan isaan gorfannullee hedduu jira mire kan waa dubbanneetti gorfannu jira. Sun booda sini ta'a ammaa ta'e godhufne garuu uummata biraa akkatti yaanu uummata biratti dhiifamaa fi badii waan jirtu murreetuma waa iftuutti seenna rakkoo miti. Waan bareeda. Alii yoo jiraatte takka takka barreessi warda yoo dubbachuu barbaadde dubbadhu. Waan hin dubbachuun fadwaanii uummata jajjabaa jira. Iftuu teenya artistii teenya hedduu jaallannaa hedduu kabajnaa. Wallee khabar godhuun ammarratti namni hundi wallee jaalatu akka khabar numa godha. Nu qofaa ijoollee teenya Oromoo qofa osoo hin ta'in karaa Habashaa kanatti illee ijoollee kiristaanaati illee wallee dur wallee nama dur wallee bareedduu wallee jaalatamtu khabar godhanii dalagaa jiranii. Kun jechuun wallee takka amma Sabriinaan itti wallee tana gizee khabar gootu isuma nu yaadachiistee akka isiin namoota hedduu wallee tana dur ni irraanfataa. Isiin yaadachiistee akka nuti isii tana yaadannee sirba isii kana jaalannee sirbi kun barka isiitii kana daleede jaamtu takka daleede yaani wanni kun mooraalii Sabriinaati illee ni tuqaa iftuu teenya illee akkasumatti tuqaa isinummaan jidduu laalaati akkuma artistiin keenya illee saabijjeetti gama duubaatiin osoo fixxanii hedduu natti tola. Wallee Sabriinaan daleedan hedduu laffaatiidha yaani hedduu dararamuu jira sammuutti qabattee wallee isii tanaa jaalatturraa sammuutti qabattee wallistee. Ani gama khiyyaan akka gama khiyyatti nama hedduu wallee namaa khabar godhu jira. Yaani kun waan rakkoo namarra fidus iftuu teenya artistii teenya irratti fidus hin jiru. Waan jaalattuuf nuti illee dhaggeeffachuu turre nu yaadachiistee akka nuti isii tanallee yaadannee wallee tana dhaggeeffannu nu gooteen jaa uummata na gurguddaan na dura jira. Isinummaan mee jidduu laalaati waluma taasisa. Damina deebi'amma. Okay. Yaada bareeda kan ta'e wardan ta'e. Hayya damina waan afiruu raafeeti. Namni baay'een akkaawuntii Sabriinaa iftuu gaafatu jirtanii nu obsaa gaazii bakka san ragaa keenya akkaawuntii kallattiin isin beeksifna. Hayya damina. Amma sagalee deebitee. Waa hundattuu wanni bareetiin teenya jette waan haalaan gaariiti. Ulfaadhu wardaa teenya ulfaadhu. Wanni godhannu fuula kanarratti takka Sabriinaatti ichi deebinee Sabriinaan reefu namni hin dhaganillee akka dhaga'utti dubbattee ichirraa gabbuuna asirraa gabbuuna. Obboleessi keenya yoo waan nu dhaammattan qabaattanii nu dhaammattanii iftuun teenyaas dhiifama sanii goote. Kaan ammoo akkatti wal adabannuu fi wanni wal gorfannus jirti. Wal gorfannaasi wal adabannaasi. Wanni jabduun tarreef walii isinii dhaamisanii karaa iftuurraa wanni waliin deebinu. Dirqamni suni dabbaal atiis dabalatee Sabriinaan dirqama isinirra keenyu jira dirqama san booda nuu fudhattaniiti dirqama san Sabriinaa waan nu dalajuu jira jechuudha karaan maahu iftuu tana gartee akkaataa rakkoo keessatti waa hojjettillee artii tana keessatti qooda fudhattillee qabdi. Wanni jabaan waa hundarra qooda ilma namaa addunyaa tanarratti wanni qooda ga'u hin jiru. Wanni iftuun dubbattees haqa guddaadha. Sabriinaan badii dalaydee osoo hin ta'in qooda sanirratti qooda akkam keesseedha. Qooda isii sani kan laalle isii jaalachuu san garsiisuu qabdii isii kabajuu san garsiisuu qabdii kabajaa isiitii fi ulfina hojii siisan qooda siisan namni fuulduraasi dubbiin tun akkuma barnoota taatuuf dubbannaallee dabbal sadarkaa isin fiddan kanattis akka namni walirraa dubbii tanarraa baratu namni keenya qooda walillee akka walii kaa'u qabu. Hojii immoo hojii walii hojjechuu san keessatti immoo ulaagaa namarraa eegamtu guuttachuu dhabuu wahuma jiraati. Dogoggora akkasiitu argame dogoggora akkasii san immoo sirreeffanneetiiti bira dabarraa jechuu barbaadeeti. Takkitti yoo isaan dura Sabriinaan dubbattee ichi boodaanii waan nu dhaammate yoo jiraate. Haa nu dhaammatanii. Alii Sabriinaa bukaas damina dhiifama Sabriinaa teenya yoo dandeesse irra deebiteetuma warri sun dogoggoraan akka inni ta'e dhiifama iftuu nu gaafatta iftootillee dhiifama godhii fi rakkoon biraan jiru ta'an ammoo ta adabbiidhaa ta gorsaa ta waa walirra kaayachuudha daminaa fi alii wajjin bakka biraa dhaqnee waliin asuu dandeenya. Sabriinaa dubbadhuu ni iftuu kana walii ayyamaa ofii walii godhaaf fuulumata dura jirra kallattumaanii warra akkaawuntii iftuu gaafatu jiru fi waa iftuutti ichi deebinaas immoo Abuu Rashiid waan dabaltu yoo qabaate dabali. Dabbal yoo tanaa kan isin jala taayitiin isin dhaggeeffatu jira yoo Abuu Rashiid asii dura jira. Abshiraa dubbatu
أي دبادو أبو خدير مدير راح دبادو تدي فين ستين أنا أوكي تولفان أي خدير دبادو دبادو نقول كباب ساقرو ساعتي فايدة من أنا بدو هنا فايدة من أنت أي خدير توف اوكي أوكي خديري متردد بجرنا اوكي فكذا dabbal waan hin jechuu barbaadu tokkoffaa akkuma obboleeyyan keenya na dura jaan dhugaadha namni gartee waan namni duraan hojjetame tokko irra deebiinee hojjechuun sabriin irraan hin baane ammoo haga agarree fi akka gartee artistoota hojjetu irratti illee sabriin illee nama haa xiqqaatooti nama artistoota wajjin hagaan turetti duraan dura irratti namni tokko gaafa gartee sirba namaa tokko hojjechuu barbaadu yoo inni lubbuun jiraate nama san eeyyama gaafachuu waanuma jiraati. Sirba akkanaatiin gartee irra deebi'ee hojjechuu barbaada jettee nama san dhiifamaa fi hayyama gaafattee waan san yoo hojjette moor daran namni sanilleen waan silaa gartee irrullee siifimee akka ati gartee jabaattee hojjettu si godhuu danda'a. Kuni waanuma jiru. Fakkeenyaaf wanni irra maati dabbal ديم ayyee لا ستين يورو لك okay maaliifin jee asirratti amma obboleeyyin teenya sabriina illee ni jirti artistii iftullee ni jirti amma jara lameen jidduutti an hammeenyoonti godhu osoo hin ta'e waanuma jiru tarii wanni gartee obboleeyyi teenya iftullee itti dhaga'ame kana ta'uu danda'ayi maaliif isaan miraasa walitti hin qaban miraasni kun kireediitii kennu fakkeenyaaf amma yoo gartee isiillee kan gaafanne ta'e yoo fakkeenyaaf amma sirba sabriinaa hojjette san dhugaa dubbachuuf sirba isumatu hojjete natti fakkaate garuu gaafan gartee deebiila haa sirbi san kaabuluute jechuun natti dhaga'ame jechuudha achirratti maqaa nama sanii dha'uu yookaan ammoo abbaa san dhiifama gaafachuu dhabuun tarii akka dogoggoratti fudhatamuu danda'a san ammoo isaan obboleeyyanii fuula duraaf ammoo sabriinaan teenyalleen irraa barattee sirba namaa tokko gaafa gartee hojjechuu barbaadde abbaa dhiifama abbaa gartee hayyama gaafattee yoo nifi hojjettu ta'e wanni isii dhorku hin jiru jechuun hin barbaada kanaafuu wanni jiru kanuma dhiifamaan wanni dhiifama caalulleen hin jiru dhiifama ol gaafatanii yoo gartee irra dabrameef bareedaadha yaada juun qaba. كوبس هيا برشيدة تكتلي دقيقة فقدمنا سبرينا تكيجي برا سبرينا تكيجي دبيرو راقة بابستو إفتون جلاها كبدو سامبو دبوقنا برابنا النجايز هبو يوجرات دقيقة نينجرا إن شاء الله ونجاتين وما جاءتين إن أبدي قدو قبا artist Ali Sabit wanni inni jeete kash akka safuu artistoota eegurratti waan rarra'u hedduu nu ibse dhugaadha isaan agartee waan gaarii isaanii malee waan nama isaanii sila keessumaan fixatanii bareedaadha akkasuma tahee ammoo artistiin lafaa kaatu tunis artistiin teenya artistoonni keenya warri duraasanilleen leenjii fi agartee tuqaa waan isaan sararan dabarre akka agarsiisanii fi asirratti dubbatamu jira jechuudha. Waa'ee adabaa yookaan ammoo agartee wal araarsii irraa fuudhu yookiin walii hannu gabbuu aadaati. Wal araarsuun naannoo miira keessan galee dhiifamu. Suni gadiin bu'aa. bareedaadha yaada bareedaadha suni kaan ammoo hawaasni bal'aan akka jaalalaa fi kabajaa isaan qabaniif arkisiisu nuttis deebi'aadhaani hawaasallee akkuma reefu iftuunis akka ittiin dhagahamnetti agartee sabriinaanis akka lafaa guddattutti akkasitti akka nuufixaniin isin kabajaan isin gaafadhaa galatooma horaa bulaa isin lameenuu waan gaarii walii hawwaa harka wal qabadhaa tibakka sibbaataniin sininja itti fufaaqa isaan lameen festeeti اوكي فياتي خبيجمتو ارتستي لفا دفتو سبرينا جمال بريتا كده برا صبري وانا في نورات اموري ريفو لدي فما غافتي يرتا بدي سدو في اللي كوبي كتي في دوغوري كتي امنتي اسو مثلا انجكتنا هارومسي يفتونا كيبود سيغل ها قبدو اسمر غولمني بوغنا برابنا صبري جوال بريجرات موتي فراقاس سبرينا نيرتا يعني نجرني اوكي تفضل اوكي يا افتو قفو سونتين artistootaan wallee isaanii wallisee hundinuu fuula hawaasa kanaa durattiin dhiifame isin gaafadha. Ilmi namaa ni balleessa. Kan balleessine Rabbi qofaa. Rabbiin namaaf araarama. So hundi keessanuu dhiifama naa godhaa. Yoo sirbi xiyyaa ka'uu
jettees amma zaammaa daqiiqaa sakandii kana keessatti yuutuubarraaniin kaasaa. Sabrina, chinjiru Sabrina keenya ni haasofna. Kaan ni haasofna gabbuu ni haasofna. Kaan wanni jechuu barbaanne bakka kanatti wooma lamaa jiranii beeytaami. Lamaan takka abbichisu yoo lubbuun jiraate abbicha san bilbilanii gaafachuudha. Tan lammaffaadhaa maqaa abbicha sanii wanni kun waan viidiyoon dalagameef viidiyoo san irratti barreessuudha. Lamaan kana keessaa kanatti hin godhin kamii tokkicha hin goone jettee ati dhiifama irraa gaafatte kamime. Okay, khaniin ani hin godhin bilbilee gaafachuudha. Maqaa kireeditii kan ta'ee fi kanneef maqaa isaanii katabeetiin jira maqaa isaan hundaa. Waaniin wallee isaanii jaaladhuu fi waaniin isaan kana dinqisiifadhuufin sirba kana dalagee ani obboleettii xiyyeeftuu waliin beenu naaf isiin qaamaanis wal agarree hin beenu ani wallee isiitiin dhageeffachaa as gahee waanumaan sirbasii kana jaaladhuufin sirba kana godhe. Sirbasii keessaa san sirbuma kanaan jaaladha baay'ee sirbaan akka malee jaaladhu sirba kana wallaahi namoonni jireenya kee keessa wajjin turre ni beekanii saayibboottan kiyyaas jechuu. Sanumaafin sirba kana filee audio eegaan dalagee ture viidiyoo ammatti godhee maqaa isaanii hunda katabee yuutuubii irra gadhiisee rakkoo qabu natti hin fakkaanne ture. Komiin akkaasuus hin seene hombadii kiyyaa tana boodatti hin deebi'u dhiifama guddaa rabbiif jecha dhiifama naa godhe obboleettii tiyyaa osoo dubbiin kun asumatti dhume sinatti tolaan harrumaan tana jechuudha. Haasawummaan kunuu harruma yoo dhume hedduu natti tola. Wanni hundinuu jechuudha. Dabbal yaa meera nun tuqina rabbi keessu gaddaati. Meera nun tuqina. Rakkoon qabu aliyyii keenya rakkoon qabu dhiifama ijoollee ilmaan kiyya jee. Rakkoon qabu galatooma buleeyyan. Aliyyii keenya waa takka wanni badaan jirtu bar dubbiin tanuma waa takka wanni warra kan jirtu jarri keenya isaan lachuu keenya iftuu gargaaruu barbaanna muufii walirraa qaban ammoo muufii walii godhanii as gochuufni adda baana lafaa maatii waa beektaa kan barbaadu. Dubbii sirba lameen anaatu irraa fita. Anaatu irraa fita jee anaatu fudhata jee. Dhumtee bara jedhi walii galee.